بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Beeksisa kabajamtoota shamarran garee fuula-laayinii hundaaf kabajamtoota hawwatii fi obboleettiiwwan keenya Kaayiroo keessa kan mana jiranii fi mana madaamii jiran hundaaf kabajamtoota hordoftoota garee Markaza Nuur hundaaf yaamicha gooneerra. Guyyaa tokko ji'a tokko 2021 Markaza Nuur qophii guddaa waggaatti al tokko geggeessu sababeeffachuudhaan isin hundaa affeereera. Keessattuu dubartoonni akka nurraa hin hafnee jabeessinii dhaammanna. Qophii kana irra sagantaa eebbaa shamarran garee fuula-laayinii, sagantaa ijoollee, sagantaa gabaasaa, sagantaa nama bashannansiisanii fi kan biroos ni yaadama. Kanaafuu warri hojii irra jirtanis guyyaa tokko 2021 kanarratti boqonnaa keessan deeffadhaa kottaa. Jaalalaa fi kabajaan isin simna.